garaa Kiristoos qabu ture qabaacha. Innis maalidha? Garraamummaa, gad of deebisuu, obsa. Caafni qulqulluu waa'ee kanarratti xiyyeeffate hin dubbata. Qalaatiyaa boqonnaa 5 irrattis gaafattanii ilaaltanii waa'ee ija fuuraaf ija foonii adda baasee ka'a. Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti waa tokko dubbata. Innis maalidha yoo jettanii isin ba'aan kan isin itti ulfaate gara koo kottaa. Ani isaan isin galfachiisa jedhee gooftaa Yesuus ijoo tokko dubbata. Innis maalidha yoo jettanii ba'aa koo fuudhaatii baadhaa. Innis maalidha kan isin itti ulfaatu miti. Ba'ichis ba'aa garraamummaa, ba'aa jaalala, ba'aa obsaa, ba'aa abdii, amantii qabaachuu. Saayitiin kun yeroon kun haalli amma nuti keessa jiru, barri amma nuti keessa jiru kallattiitti siisteema seexanni kana